dhibee dipireeshiniif yookaan dhibee gaddabbuutiif ituma wal'aanamtu garuu immoo fooyya'insa gaara jettu ammayyuu hin arganne yoo ta'e sadarkaan dhibee keetiitiif sadarkaan wal'aansa keetii wal hin simne ta'uu danda'a. Wal'aansa dhibee dipireeshinii yookaan dhibee gaddabbuutiif yoo xinnaate gosa wal'aansaa yookaan haala wal'aansaa sadii qabna. Inni jalqabaa qoricha yeroo ta'u atleast garee qorichaa 5 qabna. Kun qoricha duwwaa yeroo laalludha. Inni lammataa yaaldubbii yookaan saayikooteraappii koogniitiif biheeviyeeraal teeraappii kan jedhamu jira, saayikodaayinaamik teeraappii kan jedhamu jira, akkasumas IPT yookaan interpersonal teeraappii kan jennuun jira. Sadaffaan niiroomoduleeters kan jennuun elektirookonversiif teeraappii yookaan ECT kan jennuun jira. Transcranial magnetic stimulation yookaan TMS kan jennuun kan yeroo ammaa dhiyoo kana hospitaala Phaawulositti tajaajilli isaa jalqabe ni jira. Egaa akkuma agartan wal'aansa dhibee dipireeshin filannoon isaa hedduudha. Gaafa hakiima yaala sammuu taanee yookaan saayikaatirist taanee nama dhibee dipireeshiniitiif wal'aanamuu dhufe fuuldura teenyu wal'aansa nama sanaaf malu indiviijuwaalii teelard kan ta'e filuufiin dirqama keenya. Kana raawwachuudhaaf wantooti murteessoo ta'an jiru. Fakkeenyaaf sadarkaa dhibeen sun irra jiru sadarkaa salphaa giddu galeessa moo hamaa irra jira isa jedhu jechuudha. Seenaan dhibee sanaa deddeebii qaba moo hin qabu inni jedhus murteessaadha. Inni kan biraan dhibee dipireeshinii sanaaf wal'aansi godhameefii beeka yoo ta'e hariiroon wal'aansa sanaatii fi dhibee sanaa akkam akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Akkasumas namni kun dhibee dabalataa dhibee sammuus ta'uu danda'a, dhibee qaamaa kan biroo qaba moo hin qabu, qoricha fudhachaa jira moo hin jiru, qoricha gosa akkamii gaaffiileen jedhan deebi'uun gosa wal'aansaa nuti namicha sanaaf fillu murteessuu keessatti gahee guddaa taphatu. Mee har'aaf sadarkaa dhibee namichi qabatee dhufe duwwaa tilmaama keessa galchuudhaan wal'aansa akkamii yookaan yaalli akkamii appropriate akka ta'e haa ilaallume. Inni jalqabaa nama dhibee dipireeshin sadarkaa salphaadhaan yookaan mild dipireeshiniin dhufe yaaldubbii yookaan saayikooteraappii qofaan hin wal'aana. Bu'aaleen qorannoo akka agarsiisanitti namni dhibee dipireeshin sadarkaa salphaa yookaan mild ta'e qabu yooman qoricharra kaa'iyyuu fooyya'insa gaarii fayyina jabaa hin agarsiisu. Kanaaf wal'aansi ragaa qabu evidence based ta'e dhibee dipireeshin mild ta'eef yookaan salphaa ta'eef saayikooteraappii yookaan yaaldubbii qofa. Inni lammataa dhibee dipireeshin sadarkaa giddu galeessaa haga sadarkaa hamaatti ga'e yeroo ta'u yaaldubbiinis ta'e qorichi namicha wal'aanuu irratti fayyisuu irratti bu'aa wal qixxeedha kan qaban. Yoon qoricha jalqabeefis yoon saayikooteraappii yookaan yaaldubbii jalqabeefis namni kun carraan fayyuu isaatii fooyya'uu isaatii wal qixxeedha. Dhuunfaa isaaniitti qorichis qobaatti yaaldubbiin yookaan saayikooteraapiinis qobaatti jechuudha. Gaafa yaaldubbii yookaan saayikooteraappii fi qorichi walitti makamanii kennamaniif jijjiiramni inni fidu fooyya'inni fidu kan inni dhuunfaatti qorichaan yookaan saayikooteraapiidhaan fidurra baay'ee fooyya'aa ta'eeti kan mul'ate. Kanaaf yeroo baay'ee wanti nuyi goonu nama dhibee dipireeshin sadarkaa giddu galeessaa haga hammaataa yookaan siiviyer ta'etti nama dhufuu fi saayikooteraappii fi qoricha namicha sanaaf malu ajajnaaf yookaan jalqabnaaf jechuudha. Nama dhibeensaa sadarkaa giddu galeessaa ta'e isa kamiin iyyuu dursine yoo jalqabne rakkoon qabu. Nama garuu dhibeensaa baay'ee hammaataa ta'e saayikooteraapiidhaaf yookaan yaaldubbiidhaaf amma inni qophii ta'utti qorichaan tiriit goonee isa booddee yaaldubbii yookaan saayikooteraapiitti fufsiisna. Niiroomoduleeters warra jenne ECT, TMS warra jenne kan ammoo eessatti fayyadamna gaaffiin jedhu ka'uu danda'a. Jara kana haala sadii keessatti kan fayyadamnu. Inni jalqabaa gaafa dhibeen dipireeshinii kun hammaataa ta'ee muddaa ta'ee rizoolvi gochuun yookaan dhibee kana furuun ariifachiisaa gaafa ta'u ECT yookaan TMS kana yoo fayyadamne jijjiirama agarsiisuudhaaf yeroon fudhatan waan ta'eef saffisaan deebii kennu waan ta'eef jara kana filanna. Inni lammataa gaafa saayikooteraappii isa ta'u qoricha sababa kamiin iyyuu fayyadamuun rakkisaa ta'e sababa saayid effektii isaatiif ta'uu danda'a yookaan haalli namichichi keessa jiru qoricha yookaan saayikooteraappii kanaaf hin mijatu yoo ta'e niiroomoduleeters warra jenne kana fayyadamna jechuudha. Inni sadaffaan wal'aansa idileedhaaf rispoond gochuu dide yookaan wal'aansi idileen haala gaadhaan kennamee fi garuu dhibeensaa fayyuu dide yookaan fooyya'uu dideedha. Akka jechuun maanni qoricha farra dipireeshinii yookaan antidepressant yoo xiqqaate lammansaa yeroo gahaadhaaf yaallee fooyya'insa gahaa fiduu yoo dadhabe treatment resistant yookaan wal'aansa idileedhaaf kan deebiin kennine kan qancaree jennaan yeroo kana fayyadamna jara kana. Egaa waan amma haasofne kana keessaa waa argattanitti jedheen abdadhaa akka barbaachisummaa isaaniitti tokkoon isaanii kaafnee yeroo ammamiitiif haala kam keessatti saayid effektii akkamii qabu akkamittiin hojii isaanii dipireeshinii kana tiriit gochuu milkeessuu isa jedhu fuulduratti haasofna jedheen abdadha. An Dr. Daawit Hakiima Yaala Sammuu warri waa'ee fayyaa sammuu mari'achuu jaallattan meelbaa saayikdiin jooyin godhaa.